dhugumaan murteeffannee nagaadhaan uummata Oromoo gidduutti argamnee sagantaa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo ni beeka kan hin beekneef illee ibsinee waan akeeka qabanne sana nagaan fiixaan baasuuf dhabne jechuudha. Haa ta'uuti gufuu hedduun nu mudate. Inni duraa gufuun duraa addi bilisummaa Oromoo dhaaba seeraa ta'ee galmaa'ee akka ifa bahee hojjetu qaamni hin feene hedduu turan. Ololas guddaan irratti oofan. Maqaballeessii dhaaba kanarratti baroota dheeraa deemsisan mootummaan darbis warri dhaaba kanan jaalannes dhaabni kun nagaanoo qabsaa'ee galee mirga uummata isaatiif bilisummaa uummata isaatiif karaa nagaas qabsaa'e tarii nu injifachuu mala jedhanii waa yaadaniif gufuu hedduu nu dura ka'an. Bifa kanaan egaa dhaabichi bifa haaraan dhaqnee galmoomnee tartiiba silaa eeggatamuu malee hunda waan seerri biyya kanaa waan heerri biyya kanaa eeyyamu hunda isaan dhimma baanee galmoomnee egaa kanaan dura iyyuu nuu kennama jennee eegaa turre jechuudha. Dafee nuu kennamuu qabaa. Seeraa taanee waajjira keenyas banannee biyya keenya keessatti sagantaa qabnu, karoora qabnu, imaammata qabnu, uummata keenya beeksifnee filmaata dhufuuf dhiyaannee kan uummanni keenya filate gammachuun fudhachuuf itti qophoofne jechuudha. Inni guddaan biyya kana biyyi kun biyya shiraan xaxameedha. Biyya dabni irratti goobe. Biyya jeequmsaan jiraate. Bara baraan abbaa irreetiin biyya jiraate. Isa kana akkamitti gara nagaa jijjiirraadha. Namni nagaa waajjira isaa banatee uummata isaa waliin sagantaa isaa dhiyeeffatee otoo hin doorsiin, otoo humnaan ittiin gamiin, otoo hin bitiin kanan sii godha kananaa godhii otoo hin jiraatiin waan qulqulluu tokko waan sagantaa karoora qabu sana imaammata qabu sana uummata isaatti bifa bilisa ta'een yoo hin argisiisa ta'e isa kanatu gaarii ta'a. Rakkoon jiru ammallee biyya keenya keessatti biyyi kun biyya xaxaan, biyya humnaan, biyya gartuu tokkoon namoota murtaa'een humnaan cabsanii jiraachisan waan ta'eef isa kan akkamiin nagaatti deebisna. Isa kan akkamiin qulqulluu ta'ee warri rakkoo qaban illee taa'ee walaasee uummata keenyatti immoo bilisa taane qulqulluu taane cubbuu darbe sana dhiibne, daba darbe sana dhiibne, xaxoo darbe dhiibne nagaan uummanni ka abbaa barbaade akka filatuuf ka qophoofnu sana inni guddaan. Addi bilisummaa Oromoo gahiinsa guutuu qabaa jenna nuti akkanaan of amanna. Addi bilisummaa Oromoo durumaanuu ka hirkatee jiru uummata Oromoo irratti. Uummanni Oromoo har'aa qabsoo bara dheeraa gaggeesse keessa waan hubate hedduu qaba. Toltuus, hamtuus, alagaa waliin jiraachuus, warra ollaa waliin jiraachuus. Deebi'ee immoo siyaasni isaa har'a. Siyaasni Oromoo har'a gahee jiru kun haa xiqqaatu haa guddatu Oromoo waan hubachiise qaba. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoos inni ofii hanga ofii miti kana godhufi. Uummata keenya hangeessuuf. Sana waan ta'eef qophii agammaa godhee fi imaammata isaa ibsee sagantaa isaa qabu qopheeffanne akka gaariitti beektonni Oromoo qorannoo guddaa godhanii haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jiru, Oromiyaa keessa jiru, biyya Itoophiyaa keessa jiru, gaafa Afrikaa keessa jiru, addunyaa kana keessa jiru waliin madaalchisanii imaammanni adda bilisummaa Oromoo karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa hundaanuu maal ta'u qaba ka jedhamu qorannoon dhiyaate inni kun yeroo guyyaan isaa gahe ifatti uummata keenya ibsina. Addi bilisummaa Oromoo waanuma ganama qabsoo kana jalqabee hagammaatti hin gaheenu rakkoo uummatichaa jijjiirraadha. Dura uummanni kun bilisaa miti bilisa ta'ee waan ofii barbaadu murteessuudha. Waan ofii barbaadu murteeffachuu keessa gaa uummanni kun barataa hedduu qaba, beekaa hedduu qaba, jaarsa hedduu qaba. Akkamiin akka dinagdee isaa gaggeeffatu, akkamiin akka biyya isaa bulfatu, akkamiin uummata waliin jiru waliin akka jiraatu, akkamiin ollaa isaa waliin akka jiraatu mari'atee buufatee waan qabatamaa ta'e gabbaafatee isaan jiruu isaa gaggeeffachuuf deema. Sirna darban keessatti
akkuma duraan siitu abbootii irreetiin jiraataa ture biyyi kun. Yeroo uummanni fedhii isaatiin qalbii guutuun nama kanannaa ta'a, dhaaba kanannaa ta'a, mootummaa kanannaa ta'a jedhee filate hin jiru. Amma egaa kanuu qabsaa'aa jirruufis kan itti deemaa jirru dursee uummanni keenya bilisa ta'e akka filatu. Nullee ta'u dhaaba nuun wal dorgomnu waliin morkinu nullee haa ta'u bilisa ta'e haa filatu. Isa kanarratti addi bilisummaa Oromoo guutuutti bilisummaan uummanni isaa filachuu sanatti gammaduu qabu. Yoo barbaade nu haa filu, yoo barbaade dhaabota biraallee filuu danda'a. Isa kana fiixaan baafachuu danda'u qabna. Carraa isaa argatu. Inni lammaffaa siyaasa isaa sanaan booda murteeffata. Dinagdee isaa sanaan booda murteeffata. Haala jiru beektota isaatiin marate akkamiin jireenyi keenya baadiyyaarraa gara magaalaatti guddachuu danda'a. Hawaasni keenya kan waggaa 100 dura jirus har'a ka jirus baadiyyaa Oromiyaa yoo deemtee ilaalte sanguma sanaani meeshaan ittiin qotu suma duriiti waan jijjiirame tokko hin jiru. Magaala Oromiyaa xixiqqaa deemtu sana. Warri darban kun magaala keessatti gamoo adda addaa guddisuun ni jira. Guddinni sun immoo namoota xiqqoon kan guddate. Qabeenyi biyyittii namoota xiqqoo kan harkatti gale. Galiin isaayyuu hin beekamin, kayeessaa fidee hin beekamin yeroo gabaabaa keessatti warra durooman mootummaa fi hidhata mootummaa kan qaban warra akkanaati kan jiran. Garuu adda bilisummaa Oromoo baadiyyaarraa kaanee jireenya hawaasa keenya gabbuunee gammoojjii baddaa Oromiyaa baadiyyaa jirturraa kaanee asii olii akkamii wayyeessuu akka malu beektota Oromootiin mari'annee jaarrolee Oromootiin mari'annee hawaasicha waliigalaatiin mari'annee guddinni keenya gaa jalarraayyuu ol sana yaadni keenya. ABO'n humna guddaa qaba. ABO'n uummata Oromoo bal'aa waan qabuu fi biyyi Itoophiyaa kun immoo uummata Oromooti. Irra guddaan ishii qubsumaan baay'inaanis bal'ina lafaatiinis Oromoo waan qubatee jiruuf Itoophiyaa jiraachisuu keessatti qooda guddaa qabdi. Kanaaf nageenya biyya kanaatiif walumaa galattiyyuu biyya kana nagaa taasisuudhaaf qonna ABO'n taphatu guddaadha. Isa kanaaf egaa jaarmiyaalee maqaa Amaaraa qabatanis kan Oromoo qabatanis bal'inaan teenyee walaasa'uu jalqabuun kun tarkaanfii isa duraati. Rakkoon ammallee gara adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Gama kaaniin kan jiru Itoophiyaa durii akka jirutti tursuusan. Itoophiyaa durii sana yaaduma Itoophiyaa durii sanaan jiraachisuun gama isaaniitiin gama keenyaan immoo dhaabbii kanamu duris wal mormaa waan turrees waltajjii adda addaattis walitti dhufaa bakka adda addaatti walaasaa waan turreef Itoophiyaa duriitiin jiraachisuun isa kana walii galtee hin qabnu adda bilisummaa. Itoophiyaa haaraa seenaa isa darbe akka seenaatti seenaa badee qulqulleessanii deebisuu aadaa baddees deebisuu waan kaleessa hawaasicha lamaan gidduutti rakkoo uumame qulqullummaan qoratame bakka deebisanii Itoophiyaa haaraa kana akkamiin uummanni Oromoos ta'e ka Amaaraas ka biroos dabalatee jiru kun bifa haaraa bifa walqixxummaan bifa dhugaa ta'een walitti araaramuu dandeenyadha. Seenaa isa darbe gatanii Itoophiyaa duraa kana akkuma durii sirnuma duriin sin jiraachifnaan har'a uummanni Oromoos ta'e uummanni biraa uummanni cunqurfamaa tole jedheen fudhatu. Isa kana nuun fudhatan. Yoo isa kana wal dhageenyee deemuu dandeenya. Kaleessaa darbe seenaa warri seenaa qoratu badii kaleessaa sana immoo sirreeffannee bifa haaraan walqixxummaa dhugaa ka ta'een tokko abbaa irree ta'e tokko immoo ka jalatti bulu tokko mootii ta'e tokko garbicha ta'e ka bulu inni sun hafee qulqullummaa waliin jiraan. Biyyi kun biyya keenya hundaa hin geessi. Oromiyaanis akka Oromiyaatti biyya ollaas ka ollaa keenya qubatus kanu keessa qubatus nagaa waliin jiraan yoo ta'e inni kun dhugaadhaan bifa haaraa walaasa'uu nu barbaada. Isa sana deebisnee suma akka duriitiin sin bulchina gama keenyaanis hin fudhatamu. Kanu jibbaniif kana duula guddaa adda bilisummaa Oromoo kana godhe akkana ta'e haa ta'u walaasa'uun jalqabame. Jalqabni kun gaarii akka ta'uuf qoonni nurraa eegamu guddaadhaan sanas ni baana. Sana egaa nu qofaa qophoofne miti kabaa'uu dandeenya.
qaamni gama sana jirus bifa keenyaan onnee qulqulluun dhugaadhaan biyya kana jiraachisu, biyya kana nagaa tolchu, biyya kana gara dimokiraasii ceessuuf gama sanaanis qophii ta'u. Adda Bilisummaa Oromoo gama isaatiin akkuma duraan siitu ka'e nagaa biyya kana barbaada. Uummanni Oromoo wareega guddaa baaseera. Hiyyummaanis ajjeeseera. Miidhameeras. Miidhaa kanaa wal Oromoo irra akka ga'u hin barbaadu. Oromoos ta'ee uummata biyya kanaa irra akka ga'u hin barbaadu. Nagaadhaan qalbii guutuudhaan uummanni sun sabatiinsa horatee waa filmaata gara fuula dura akka qophaa'u barbaada. Kanaaf dhaabichi eeguma as keessa deemnee namas ijaaraa turre nagaa labsaa turre. Nagaadhaan qalbii guutuudhaan otoo hin jeeqamin dhimma barbaanne fuula duratti murteeffachuu. Jeequmsarra. Jeequmsi waan hedduu nu jalaa balleessuu danda'a. Jeequmsi nageenya uummata keenyaa balleessuu danda'a. Nageenya dhaaba keenyaa balleessuu danda'a. Nageenya biyyaa waliigalaa balleessuu danda'a. Isa kanaaf nuti akka dhaabaatti nagaan bu'ee nagaan kun immoo qulqullummaan biyyi kun eegamee hanga danda'amu siyaasa isaa qajeelfatee ummatichi waan barbaadu sanatti akka deemu. Nagaan kan hin barbaanne warra biyyi kun nagaa akka yoo nagaan biyya kana dhufe bu'aa kan hin arganne hedduu jira. Warri sirna durii deebisuu barbaadanis, warri mootummaa irratti cichaafuu barbaadus, warri fedhii uummataa qabne rakkoon bakka sana jira. Fedhii dhuunfaaf, fedhii gartuu guutuu fi biyyi kun booraa'utti jira jechuudha. Yoo uummanni fedhii uummataa tiksina ta'e sababni nagaan dhabamuuf hin jiru. Mootummaanis qulqullummaadhaan biyya isaa otoo eeggachuu danda'e uummanni sababni isa jibbuuf hin jiru. Nagaa kana ni eegsisa. Mana barnootaatti akka waliin ajjeefne gochuu maaltu isa dhorka mootummaa kana? Waardiyaa uummata siviilii ta'u maaltu isa dhorka? Inni isatu qulqulluu miti. Rakkoon gara mootummaas mudate kanatti fakkaatutti sunis qulqulluu miti. Uummata keessaas fedhii adda addaatu jira. Isa kana egaa malli jiru gama keenyaan akka jirutti Adda Bilisummaa Oromoo nagaa labsee uummanni sun nagaa akka ta'u barbaada. Uummanni Oromoos ta'e uummanni biraa akka du'u akka qabeenyi isaa gubatu hin barbaadu. Nagaan akka tiffamu barbaada. Nagaa kana egaa kan eegsisu immoo qaama mootummaati.